akkuma argitan jechuudha. Hadarraa kaasee inshallah feetu jaarsa 35 qabaattu ka duraanii. Feetu 15 qabaattu. Naaf taate yaa jama'at alkhair jaaladhee jira. Hattuu fi kijibduun uuma takka isirraan buuftu. Intalti lamaa takka 5 2 3 heerumtee jiruun isillee qajeeluuf ni jira. Akhira irra jechuudha. Federaartu illee inshallah wal bagalaaliin amma achillee tettiin akhiraati. Abbaa feetetti illee heerumtuu tanaan duraan hanqalchu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu. Lubneen simadha adda chaanala Oromoo irra jira yeroo lammaffaatiif jechuudha. Chaanala keenya illee deeffannee jira alhamdulillah. Aduwwiin haarifattu asumaan jechuudha. Chaanala keenyas deeffannee jira. Akkuma deeffadhee turellee beekumsaan osoo hin ta'in karaa ani yaadin takkaan wanni godhan jechuudha. Ani ammoo chaanala hajjiilee chaanala caaltuullee osoo fudhachuu barbaade duruma fudhaa. Guyyaa baay'ee na arga ture jechuudha. Chaanalli caaltuu, chaanalli hajjii caaltuu maali dhalaa isiin faayuu irraa kaasee dhalaa isii walumaa galaan daraartuu biras ture. Walumaa galaan keessa laagawoot godhee paaspoortii jijjiirachuu wallaallee bas maaltu waan namaa keessa nagalcha dheetu badhiise jechuudha. Maal ofirraa qaba waan kanarraa jedhee dhiise jechuudha. Hundayyuu keessaa baasuu nama danda'u garuu immoo namni immoo akka tokko yaadu inni akkuma fursaa argatetti paaspoortii kiyyallee jijjiiree akkuma godhe keessaa na baasee fidha akhir deebisee jira jechuudha. Alhamdulillah deeffadhee abbaan haqaa silaa fi akka barattu gurguruudhaaf fa'aa ol bahee beeksisa godhe. Ajaa'iba ammoo chaanal baramaa beeksisa godhu namni kamtu. Namni bitatanii jira. Walumaa galaan kan ajaa'ibu chaanala nama gatiira kishaan koottaa bitadhaa jedhee yoo namni beeksisa godhu. Aboo walleen kolfee yoo walumaa galaanii almuhim walumaa galaanii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Ittaan soodhaan ammoo dubbii kiyyaa fi dubbii daraartuuti dheerattes baay'ates garanaan dhufa yoo garanaan micayyoon tun ittaansee achumaan isiillee waan hedduu waan na dhoysitu. Balleessaa isiillee baay'ee marqaa tura jechuudha. Hundaa takkuma takkaan yaa kittana irra tara yoo jedhu tabiraallee tajaajibaa tan borumaa ibaati. Hundumaa irra tara yoo jedhu sammas taarwaa dhagaa. Almuhim walumaa galaanii kabajamtoota hordoftoota kiyya maal? Aduun isaa sibboo girtu beeku minsatu wallaan girtu kana. Nabbaarti. Maal ilaalta qaba? لا هذا نربى جدي تبرة خرون دلالة تنقرقلة لا بكرة. أيوة. kabajamtoota hordoftoota kiyyaanii argitanii illee ni yaadattanii jedhee ture daraartuu bollollee baay'ee takkoollee ture jechuudha. Guyyaa muraasota dura itti ilaalee har'a ammoo ittuma ilaalee waa hundaafuu namoonni barbaadan walumaa galaan walloliinsa keenya kana waan barbaadanii jechuudha. Nama hedduu hajjii qofaa miti. Hajjiin ammoo waan ta'uu dhabee waan akka ta'uu dhabee walumaa galaan ganama galgala dogoggora isii hunda barbaada jechuudha. Anis ammoo inni na aarsellee dogoggora isii waan feetee balleessituun talte dhalata akka heerumtee illee ni baatii 5 dhaltee inshallah taatuun taatii dhiiftullee ni kuttii bas ammoo nama himuu wayyaa nama kijibuu irraa illee sanatti nimni jedhee tuuti qoo aaree jechuudha. Osoo hin beekin namni hundirees beekaa jechuutu xiqqoo na aarsee almuhim. Isi kophattillee itti aaruu waan fedhellee godhuu hatta ari'usii garuu aduwwiin isitti akka hin gammanne akka aduwwiin kiyyas nattis isittis hin gammanne jedhee har'a ammoo ol bahee inshallah dhiifamas isiillee godhee akkuma argitan jechuudha. Hadarraa kaasee inshallah feetu jaarsa 35 qabaattu ka duraanii. Feetu 15 qabaattu. Naaf taate yaa jama'at alkhair jaaladhee jira. Hattuu fi kijibduun uuma takka isirraan buuftu dhugaa feenaan anuu dhiifama naa godhi baay'ee takka nama irratti walumaa galaan akka nama gargaaree si dhiibee sanni beeka. Tan ammoo ol bahee dubbachuullee walumaa galaan wanni barbaachisee jechuudha. Baay'ee takka dhugaa feenaan anillee mica'ummaan tun dhugama jiru sanuu natti himinii jedhee wanni godhe. Yoo na gaafattee sitti himare. Yoo na gaafattee miti walumaa galaan dhiiska yoo na gaafattee illee si gaafadha akka jaarsa qabduu fi natti mutaasila. Yoo akkana almuhim walumaa galaan tana cufeeraa miran.
ammoo kaleessa moodeen gadda guyyaa tokko moo lama dura mana namaatti waamee ajjiin jechuudha dhalaa waamsisee achi dhaqee waa hedduu takka jedhaan jechuudha. Waan inni jedheen hundallee walumaa galaan namni illee atta waa hedduu naa hime walumaa galaani sunoo hundi kun waan barbaachisee fi akkuma godhee Mustafaan isii tana dhiisee addaan bahinna akka jedhee karannaa hafitti jedhee walumaa galaani yaadutti jira jechuudha. Dhalaaleen hedduu isa mallaqa dalaydee itti fiduu malee walumaa galaani takkuu haadha manaatii jedhee horatee hin jiru. Daraartuullee jira san wajjin kira amanallee taatu narraa kafalitti jedhee yaadeetti malee jechuudha. Walumaa galaan waan biraatiif miti. Almuhim walumaa galaani suni ammoo hin jirtu walumaa galaan reeffa kiyya gaafaan du'een awwaala wayii hin dhaalta dhaallisi gaa gaafsan qofa koottu ammaaf ammoo hin jirtu jechuudha. Daraartuun ta'a waan feete gootu viidiyoo isii qullaa gabbaaftu jaarsasii shanitti tartiibaan anis jaarsasii jedhee waraqaa nikaa fidee ka dhufu hundi isaanii yoo jiraadhe irraa dhorka yoo isii tuqan yoo du'e ammoo dhaali adii rakkoon qabu sii dhiisi. Almuhim kanaaf ammoo hagaan jiru isii tuquu hin dandeettu qeensi isii irraa tuquu hin dandeettu. Almuhim kabajamtoota hordoftoota kiyyaa intalti shamaraa takka ni heerumtisi ni baatisi takka heerumtee lama heerumtee bultiillee ni qajeeltii fi andalaallee dhabeetii miti dhugaa fedhan jechuudha. Dhalaallee dhabeetii miti tagabbaanan durumaa ofii sossodaadhee bakka ijoollee daa'imman haadha jalaa reeftan hirriba jalaa kaatu wayii barbaade malee jechuudha. Ni jirti dhalaa maliyyaa na takko dhabeellee miti jechuudha. Wanni daraartutti rarra'uu jechuudha. Garuu dhugaan akkanaatu ammoo garaa nama nyaatti. Nama si filate tokko akkuma maraanuu micoon tun osoo na filachuu baatte yeroo narraa deemillee jedheen qajeelte deemte jechuudha. Hadafni isii maal barbaaddeeti micoon tuni mallaqa Mustafaa barbaaddeeti jedhaa hallee haa turan walumaa galaan warri akkas jedhee na gorsullee gariin anaafuu dhugaa feenaan naafuu na gorsa gariin ammoo dhuguma itti fakkaatti gariin ammoo anamaaf isii adda diiguudhaaf. Almuhim jidduu kanaaf kanattanillee nima yaadaan nima laalaa walumaa galaanii dhugaa feenaan daraartuun obsas qabdii sabris qabdii maashaallah ammallee haa dabaluu fi irraan fudhatinni taaftee jechuudha. Naaf taateerti ammoo akkuma marattu jechuudha. Waan isin duraan dho'isitellee aadi rakkoon qabu waan tarte hunda namni sodaadhaaf fa'a nama dho'isa yoo kan itti hime yookaan bultii xiyya sanuu dhabaa ijaaramuuf deemtu sanuu jettee walumaa galaan ilaalchi namaa kun garagaraa na dho'isite malee walumaa galaanii waa dho'isitee ittiin dubbiin tun abadii inni dhokatteetii miti walumaa galaanii san hunda intalti namaa takka 5 2 3 heerumtee jiruun isiillee qajeeluufiin ni jira akira irra jechuudha. Daraartuullee inshaallah walumaa galaanii amma achillee ittiin akiraati abbaa feetettillee heerumtuu tanaan duraan hin galchu walumaa galaan jechuudha. Kana ilaalchisuu gisee yeroo isiin na birartu kana qofa jechuudha. Yeroo isiin na filatte kanatti ammoo laala diinaafisii hin kennu walumaa galaanii. Almuhim kanaafuu kana akkana beekuu isiin jedha ajji kiyya har'a achillee waa'ee daraartuu dubbachuu hin dandeettu. Yeroo baay'ee takkaan waa hedduu yeroo haasum takka isa dha'ee mataa dha'ee ajjeesa jedhee guyyaa baay'ee gaafa tokkollee akkanatti almuhim qabnee dirqii hin qabnee hinana jedhanii ofirraa na dhoorgan jechuudha. Har'a ammoo seera dhaqee waa hunda maqaa fi waa hunda isaa galchee kilma takkatti akkuma nagaatitti nasiibum isa haa dubbatu qofa eegaa jechuudha. Nasiibuma salaamu alaikum qofa haa jedhuun salaamu rabbii wayii nagaan haa jedhuun qofa eegaa jechuudha. Firma maali hiisisensa akkana jeta kablama hidhanii bayan osoo hin ta'in jechuudha. Ka dubartii namaa daffare jedhanii qadiyyaa keessa naqamu jechuudha. Yeroo baay'ee takka obsee fi yeroo hidhamullee qismitti bakka guyyaa 2-3 qofa yookaan ji'a 2-3 hidhamee bahu osoo hin ta'in jechuudha. Bakka tokkotti manneetti murteeffamee hidhamu. Almuhim walumaa galaan achi geenne keessi irra geenne jechuudha. Walumaa galaan isinitti illee dheeressa kabajamtoota hordoftoota kiyya hadhamoo waan kana hunda haasa'uuf hin dhufne jechuudha. Chaanaala kiyya gadeeffadhatu na gammachiisee gammachuu chaanaala kiyya irraa ilmaayyuu ka waan biraa irra gadin dhiisin inni haa galatoomuyyuu waa hedduu irra gadhiisadhee yaalee ture.
بس إتوما مجاين تاتي نمو الرابط كنا متاتي دفتر دفتر تكامو غرغوريا كو وان سنرا غدي سي channel ni gubata mo yoro taka channel wan babada yoro gadi sanni mo gubata tan sudanamo yo kata sanam ni bitatu dufe wan kasi argam bitatu sanma lale di setate mbeko wan babada ratti gadin dimne almuhim marwa fu channel ki yalle na debe jira isini tile dere sikabjanto ta furdo to kiya ego piken katura daratu yo wanje to kabachu batte to moruf dema السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تافه هردوتات خيا كم نجاجة تاني بغيرات تم فقير تاني تنتخس عندك نجاس نتاتو أساسا سلا آخرت بداية سلامتا سنجاه بدترا بس مصطفى يرونا خننه أكون تترجي كده نجعل جيت من اسمه تي ولا تي وجرا هنا نتسقى نرى أسد تدعنا في يوتيوب خن حتى ما سندي فنّا جمّتشوني قلتوا كيس النوج جمّدن جنة دفنا سمرة أصلا channel بيتشا سنتين نافع مصطفى وري الدبات نسي في مصطفى ولي نجرا التانية كفيتيو تاتيو الدسين باسنا ولا الدسين باسين إفين الجيسا مرة تاجي ندبرتين لين ندو كيسان سيني نجا حجي لين نفس الشيء أنا في مصطفى يودوتي الدنوبات سملة جتيت نماتف أو وين أنا رد برد فني مصطفى تحاسونكس نما نتورد الدبو متي وريم ما الدبات نجا جتني الدنيسي جلب شامبوتة